Ayyee akkam jirtu arra viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu akkuma beekamu tibba kana immigireeshiniin paaspoortii namoota baay'eedhaaf nama garuu namoota 350,000 paaspoortii hojjisiisa biyya keessa galcheera jechuurraa kan ka'e naannolee fi akkasumas immoo Finfinnee saayitii irratti namoota baay'een isaanii gara ta'ee paaspoortii hojjetame galee jira. Viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu Dirree Dhawaa saayitii irratti appilaayi gootanii kan turtan kanaan dura ji'a 6 tura akkasumas ji'a 7 warreen waggaa guuttanis yoo jiraattanii listii maqaa warreen saayitii kana irratti isinii dhufee qabadhee dhufee jira ilaallachuu dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu egaa Dirree Dhawaa irratti paaspoortiin namoota 4,903 dhufee jira. Listii isaa viidiyoo kanarraa argattu. Yoo hunda isaa ilaaluu barbaadan immoo description irra telegiraamii koo silingaa telegiraamii koo argachuu dandeessu jechuudha. Amma dhuma viidiyoo kanaatti waliin tura. Viidiyoo kana like akkasumas subscribe gochuun maatii keenya ta'a, share gochuun dagatiina. Akkasumallee warreen yeroo jalqabaatiif paaspoortii appilaayi gochuu yoo barbaadan viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. Akkasumas paaspoortiin keessan expired kan ta'e yoo jiraate isallee akkaataa ittiin haareffachuu dandeessan wantoota barbaachisan faana haala ajaa'iba ta'eetiin viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. Viidiyoon isaa description kanarra jira. Viidiyoo isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu amma kan waliin ilaallu Dirree Dhawaa saayitii irratti appilaayi gootanii ji'oota darban keessa yookiin immoo waggaa darbee maqaan keessan kan hin dhufne SMS'n kan isin hin galle waliin ilaalla jechuudha. Namoota 4,903 ta'anii dhufee jira. Kanaaf listii kana erga listii kanarraa maqaa keessan ilaaltanii gara saayitii sanaa deemtanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Kun kan gadhiifame akkuma argaa jirtan amajjii keessa yookiin immoo ji'a 5ffaa bara 2016 jechuudha. Haaraa jechuudha gaafa sanbata xiqqaasa darbe gaafa 18 yookiin immoo qidaameeta jedhamee waamuu gadhiifame. Kanaaf namoonni SMS otoo hin eegin listii kanarraa ilaaltanii akka bakka saayitichaa deemtanii fudhattan isiniin jedha. Namoonni akkasuma godhanii appilaayi godhanii waggaa tokko dura ji'a 9 ji'a 8 ji'oota muraasaa fi akkasumas waggaa dura appilaayi godhanii paaspoortiin kona jalaa fi jedhanii warra abdii kutan baay'ee jiru waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltan fira keessan yookiinis immoo nama appilaayi godhee turte yoo beektan yoo itti himtan gaariidha. Maaliif namoonni baay'een SMS eegaa jiru garuu SMS hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana listiidhaan hordofama waan ta'eef kanaaf listii isaa warri asirraa isinitti mul'atu maqaa keessan bakka jirutti plus gootanii yookiin immoo dhaabdanii viidiyoo kanarra ilaaluu dandeessu. Waan wajjin turtaniif galatooma. Subscribe, like, share gochuudhaan wal biraa dhaabbannu. Subscribe gochuun free waan ta'eef Oromoo subscribe walii haa goonu walii haa guddisnu jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura. Warreen waan barbaadan immoo waan karaa paaspoortii wal qabate kamiyyuu dhimma isin dhibee yoo jiraate koomentii naa godhaa. Isiniif hojjannaa information isinii barbaanna. Galatooma oraa bulaa deebanaa. Warreen listii kana irra maqaan kiyya jira jettanii yaaddan immoo viidiyoo kana ilaaltanii irratti dhaabuudhaan viidiyoo irratti dhaabuudhaan maqaa keessan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoota gara nama 4,903 waan ta'eef listiin isaa baay'ee dheeraadha. Description viidiyoo kanarra telegiraamii koo isiniin kaachirra galtanii hunduma isaa argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee warreen Adaamaa Finfinnee irratti gootanii turtanii ji'oota darban keessa paaspoortii yookiin SMS'n kan isin hin qaqqabini viidiyoo isin hojjedheen jira. Isaanii ilaaluu dandeessu. Kun kan Dirree Dhawaa jechuudha. Kan Adaamaas kan Finfinnees isin hojjedheen jira. Kanaaf isarraa viidiyoo kana gaditti kan argamu deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha.